akkam jirtan nagaa fayyaadhaa arraas dhaamsa gabaabaan qaba kanaaf hin ol seene warri seenta walii sheer godhaa walii dabarsaadha waan garii yeroo baatu akka malitti hubannaa akka malittis nu galaa ara dubbii takkaan waan amma naa gale dubbachuu barbaade walii sheer naa godhaa angasu walii sheer godhaa walii dabarsaa walii siyaamaa walii dabarsaa waan hubanne wal hubachiifnu waan hubannerraa haa wal hubachiifnu waan dhageenya haa wal dhageessifnu walii sheer godhaa dhiyeenya kana namni obbo Taayyee Dandaadha akka malitti hubanne garuu osoo hin beekin waan dhugaa takka harkaabe waan dhugaadha dhugaa Taayyee Dandaa dubbate kana ilmaan Oromoodha akka malitti hubatan akka malitti yaanne akka malitti fudhan maali dhugaan inni dubbate kun dhugaa takka Oromoodha dhagaabe amma yeroo ammaan tanaa kana guyyaa kalirraa akkaan dhageetti milishaan naannoo Amaararraa wali qabamee milishaan Asaaminoo Tsiggeedhaa jaare maqaa fannoodhaatiin warri maqaa Gimboo Sabaattiitiin Eertirarraa kara biyyaa galee wal gurmeessee naannoo Amaaraa keessatti warri Abiy naannoo Wallaggaa fi Gujiitti obbaasee Oromoodhaan dhawaa ture namoota kana isaan kana naannoon Amaaraa amma eega tarkaanfii woboon Wallaggatti fudhattee viidiyoon suuraaleen gabboo eegalte naannoo Amaaraa ganda namni irraa hin tokkolleen hin jiru maatiin namni Wallaggatti irraa hin wareegamin takkalleen hin jirtu kanaafuu suuraan ammaan tana Wallagga keessaa gadhiifamaadhaa jirtu kun naannoo Amaaraa hedduu shoorarkeessiti hedduu shoorarkeessitee nuti ilmaan keenya kana booda mootummaa yoo barbaadan hoota asumatti fixaa malee kara Wallaggaa hin deemanii akka dur gaafa dargiidha namni ugguu sameen deemuudhaa deemu beeraawe qabanii ugguu sameen deemu warri rifeensarraa muratee gadhiisa duuf deemtaa silaa isin deebitu jeetii rifeensarraa muratee gadhiisa karaa sameen ugguu deeman dur ijoolleen gaafa dargiidhaa beeytu amma naannoon Amaaraa akka nama sameen deemuuti Wallaggaa fi Gujii dhufuun woboo dura dhaabbachuun bakka woboon jirtu dhaquun akka nama sameen deemuuti ilmaan keenya akka nuun deebine waan beeynuuf yoo barbaadan asumatti fixaa malee duunee banna malee wobotti ijoollee teenya hin erginu janiiti kakachaadhaa jiran ahaa idaanuu wanni ummata naannoo Amaaraa kakachiisu okay idaa Taayyee wanni jee dubbii dhugaati waan juutanis naagale arraantana waan kanaan isinii galchuu barbaade Taayyee Dandaa koronaan hamaan nuti qabnu yeroo ammaan tanaa kana dhukkuba kana osoo hin tahin shaneedhaa je which means woboodhaa je ammanni afaan isaatiin shanee ajuu malee woboochaati woboodhaa je dhukkuba koronaa caalaa kan sodaa irraa qabnu diinni keenya guddaan woboodhaa je koronaa caalaa of course Taayyee Dandaa was right Taayyee Dandaa waan sirriidhaa je waan dhugaadhaa je yes koronaa caalaa ka waraana Abiyyiidhaa fixaadhaa jiru ka waraana nafxanyaa ka Oromoo fixuudhaaf dhufe adabe ka waraana Abiy garaa ol deebisee garaa dibbee kana ol deebisee aduu gubbaa afe woboodha koronaadhaa miti kanaafuu mootummaa Dooktar Abiyyiif sodaan guddoon dhukkuba koronaa caalaa waraana bilisummaa Oromoodhaatii jechuudha OMN live iraan siyaa namni hedduun jiru is okay just listen booda olii sheer gootanii booda dhageeffattanii kanaafuu allaal jara keenya Oromoon ugguu jettu gowwaa kofalchiifteeti ilkaan lakkooytaa itti Oromoon gowwaa kofalchiiftee ilkaan lakkooyta Taayyee Dandaadhaa osoo hin beeyne Oromoodhaan miidhaa jee dhugaa Oromoodhaa dubbata osoo hin beeyne Oromoodhaan miidhaa Oromoon xiqqeessa jee Oromoo ol kaasa
woboodhaan billeessaa je'eetti maqaa woboodhaa ol kaasee jiraachisa yookaan darrummaa wobootiin nama je'eetti gootummaa woboodhaa himaa jechuudha. Dubbisi galtee koronaa caalaa woboodha sodaanna hogguu ji'u kun maal nu hima cimina woboon qabdu jabeenya woboon qabdu humna woboon qabdu tarkaanfii hadhooytuu woboon irratti fudhatte nu himaadhaa jira indirect nama galuufiif waan akkasitti naa galeefiin akkatti isinii galchuudhaa dhufee sitti haasuu jira maanta nama biraatii miti dubbiin taayyeen jee dubbii ajaa'ibaati wanni tana haadhaa fi taayyeen miidiyaa maal jedhaniin miidiyaa maal jedhaniin maddituudha maal jedhaniin achi gubbaa dhufanii taayyee fi tana kaan toopika koronaaf duuba kaanii waan shaneedhaatii fi waan joor haasawaniif shaneen heedeekii mootummaa Dooktar Abiy wanni Abiy sodaatu takkitti yoo jiraatte eenyu Oromoodhaa miti Amaaraa miti Tigreedhaa miti wanni Abiy sodaatu takkitti yoo jiraatte waraana bilisummaa Oromoodhaa ka isaan dhawaadhaa isaan madeeysaadhaa jiru kana ta'uu akka gaaritu wadha kanaaf ragaan taayyee dandaati taayyeen lakkii nuti koronaan dhukkubni rabbiin fide uumaa takka illee nun godhu dhukkubni keenya guddaan kanu fixaadhaa jiru halkanii guyyaa waraana keenya gattaa'uu dhorke ka waraana chitti erginu kaan boojee kaan fixee dachi deebisu biyya deebisu hunoo koronaan keenya guddaan ni jira eenyu woboodhaa jechaa jira woboodhaa kuni Oromoodhaaf nuti haga mootummaan Abiy hogganu diina keenya taatitti wanni Abiy dhawaa hundinuu Oromoodhaaf fira Oromoodhaaf gaachina Oromoodhaaf injifannoodhaa jechuudha akka sabatti Oromoo tarkaanfii woboon fudhattu akka sabatti Oromoodhaaf injifannoodha kana akka gaaritti jala harriiqa tarkaanfii woboon fudhachaadhaa jirtu Wallaggaa fi Guji keessatti taayyee oofisa keessa taa'uu dhorkitee jirti hirriiba dhabaadhaa jira tarkaanfii woboon Wallaggaa fi Guji keessaa fudhattuutu Abiy Ahmad beeta mangistii keessa akka nagaan hin rafne godhaadhaa jira yoomna dhufanii manaamaa wanni arku dammaqaniis wanni arkan jirri kun hirriibaa kaniis rafaniis manaamaan katti dhufu marroodhaa jechuudha ka manaamaanis isaan taayyeen gaciisu manaamaan shanee baareysa yoo karaa deemu jiraate shaneen duubaan dhuftee na dhooyte ja'a shanee baareysa kanaafuu aangawoota Abiyyiif dalagaa jiruuf koronaan hamaan waraana bilisummaa Oromoodhaati waraana bilisummaa Oromoodhaati jechuudha amma waan kana mootummaan Dooktar Abiy duraan ijoolleen Oromoodhaatan leenjisanii ergan harka kennuu heddummeessinaan dheessuu heddummeessinaani lakkii warra Oromoodhaa wajjin hijaamtu wali qabuu jira warra Amaaraa jara Amaaraa kana ergineeti Wallaggatti Oromoota nagartee naasuu malee akka dhoongoonaa jedhanii dhaqanchu milishaan Asaminoo Tsiggee leenjisee fi warri Gimboo Sabaatti Kabiyyi gale wal jaaree dhaqan jechuudha Wallaggaa fi Gujii marroonfaan eeganiiti ayqaxuu qixaat taqaxxaw kun boojabanii kun bakkarraa dhufan biyyatti deebisee barbadeesse amma suuraa santu boo'ee gale eega interneetiin gadhiifame suuraan sun boo'ee galte anuu san boodaan ajaa'ibee suuraan sun boo'ee galte waraana Abiy khani gara addeessanii miilaan mataa gubbaa dhaabbatanii footoo kaasan kun Oromoodhaaf injifannoodha maal abbaa isaanii godhuudhaaf dhaqan isaan wayii tolchuu dhaqanii silaa namni iddoo namaan deeggaru garuu isaan kun gaafa Wallagga dhaqan wayii tolchuudhaa dhaqanii ummata kana eeguudhaa dhaqammoo ummata kana belleessuudhaa dhaqan nama si belleessuudhaaf si dhufe belleessiteeti suuraa kaaftee sooshaal miidiyaa gubbatti maxxansitee saba kee garaa qabbaneessitaa jechuudha that's what they did nama si belleessuudhaaf si dhufe nama si nyaachuuf si dhufe biyya deefteeti miilaan gubbaa dhaabbattee suuraa kaatee maxxansitaa jechuudha jara Amaaraa kanaaf baareessa kun psychology diina keetii hizaabarra belleessa thank you so much guys fayyaa ta'a
wanni isin gootan waan akkaan bareedaadhaati sammuu diina keenyaa gaccabsa diina keenya keessa sodaa kaaya akka walii hudduu guban naannoo Amaararraa karaa naannoo Oromiyaadhaa hilolla jedhanii gadin deemanii jechuudha. Arra Amaarri aara Wallaggatti ta'e kana lakkii Wallagga nuti woboo bira fittin dhaynu ummata Wallorraa kafalannaa jeeti arra Amaarri maqaa Affaariin ummata Walloo marsee dha'u jira jechuudha. Wallo garuu woboo daran ummanni Walloo ifiifuu marroo daran marroo kumaantamaatu Walloo keessa jira jechuudha. Walloo keessa marroo kumaantamaatu jira. Amaarri nafxanyaan hanga ammaan tanaa Walloo mataa ifit dhawanii Walloo kophaa isiiti naannoo Amaaraa guddoo tana barbadeessitee ariitee ifirra fincaansiftee mana galchaadhaa turte. Kufaatii injifannoo Wallaggaa fi Guji keessatti irra gahee silaanni kafalannaadhaa fi isaan maqaa Affaariin beekadhaa kadhau jiru Affaariin miti naadhoonlee Affaar mootummaa Abiyyiitu qindeessee gurmeessee Walloo dhawmuudha qabdii dhiiga keessan ka Wallaggatti gannaqame dhiiga Amaaraa ka Guji gannaqame ka woboon gannayxe koottaatii Oromoon Oromumaa buutiin buutiidhaa warra Wallorraa kafaladhaa jedhaniitiin warri leenji'ee Walloo dhawuudhaaf deemu for your information warra Amaaraatti nafxanyaadha malee Affaarii miti. Garuu ifirraachimaysuudhaaf maqaan kennaniif maqaa Affaar ta'uu malchiisa maqaa biraatis kennuudhaaf hin malchiisa. Kan hubadhaa kaarte arra Walloo wanni maddi qabee kophaa lakki Walloo nu iddu jirti uummanni kun nu idduudha jira yoo itti wal yaamnee itti wal afeerre ummata kana dha'uu ni dandeenyaa waanjuu sammuu keessaa qaban. Garuu Amaarri takkaa lolee waamoo hin beeku. Amaarri uumaadhaan nafxanyaan afaaniin albaati malee takkaa loltee waamootee hin beektu. Ummanni Walloo amata 400 achuma isaan idduu taa'ee ifirraa dhoorkee mukatti cabsee ifirraa gaqqabee mataa ol qabatee jiraachaadhaa jira. Injifannoon booddee deemtee tanuma Oromoodhaati. Arra nafxanyaan akkuma binnimoot izzii winnimuut inji yaa fallaga bimaxaa wada Wallaggaa inkich aanni dimjanii dineetti Walloos Oromoota Walloo nuti Walloo dura dhaabbachurra koottaa manumatti nu jeesaadhaa ummanni Walloo jeeyinaa duran dhaabbannu jechuudhaaf ta'an akkuma ta Wallaggaatii fi Gujii kanatti sigalee kuni yes wanni Taayyee Danda'a jee dhugaadha. Taayyee Danda'a dubbii dhugaadhaa dubbate maali koronaan hamaan mootummaa Dooktar Abiyyiif dhukkubammaan tana deemu kana osoo hin taane waraana bilisummaa Oromoodhaati. Koronaan akkuma addunyaa shoorarkeessaadhaa jirutti waraanni bilisummaa Oromoodhaa mootummaa Dooktar Abiy shoorarkeessaadhaa jira. Akkuma koronaan addunyaarraa ummata fixaadhaa jirutti waraanni bilisummaa Oromoodhaa milishaa Abiy leenjiseetti geesse lafarra afee mataa gubbaa ajjachaadhaa jira jechuudha. Tana dubbannee hoduu na gartee tana jennee hoduu tana dhugaa tana ragaa baaneeti yoo wareegamnees wareegamne yaa buleessa Dooktar Abiyyi akkuma waraana osoo qawwee dhawuun barsiifne waraana leenjifne jedhanii dhaqanii woboo dura gannaqanitti hogganoota ifillee osoo leenjifanne sooshaal miidiyaa gubbatti gadhiisan. Hogganoonni Dooktar Abiyyi waan jedhan beekan warra Taayyee Danda'a kana icciitiif jalaa baasan. Namni akkamitti ifiif dhawa namni silaa waraana Wallagga keessa isaan dhawaadhaa jiru kan silaa mootummaan xiqqeessitee lakkiumaan hin goone waa takka illee nuti hin taane kana dhukkatti kaanu fayya jechuu qaban silaa. Garuu Taayyeen gowwaadhaa as beeti nuti koronaa hamaa kanarra woboodha sodaannaa sodaan keenya woboodha malee koronaa kanaa mitii jee ifirratti ragaa bahaa jechuudha. Akkuma waraana osoo leenjifne leenjii malee dhaqanii woboo dura gannaqanitti hogganootaas osoo leenjifne osoo dandeettii isaanii hin barre fidanii sooshaal miidiyaa gubbatti feesbuuk irra gannaqanii jechuudha. Dabbaloota bilchiginnaatiif hogganoonni bilchiginnaadhaa leenjiin qaban siyaasaan beekan waafirraa eeguun beekan ifiif goolii ifit dhawanii jechuudha. Luka Taayyee Danda'a yes
koronaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa koronaa badaadha. Koronaa badaa dhukkuba badaadha. Eenyuuf? mootummaa Dooktar Abiyyii fi warra nafxanyummaa deebisee Oromoodatti fiyuu barbaaduuf waraanni bilisummaa Oromoodhaa koronaa bada. Koronaa bada. Koronaan maal addunyaa godhe? Waan waraanni bilisummaa Oromoodhaa milishaa Dooktar Abiyyi godhe haga waraanni bilisummaa Oromoodhaa aangawoota Dooktar Abiyyi hirriiba dhoorke. koronaan addunyaa hirriiba dhoorkine. koronaan addunyaa hiyyaachifne. dhugaadha kun dhugaa jirtu. Taayyeen dhufeetti ragaa ifirratti bahee. Kanaafuu jabaadha. Edaanuu wanni jara coraarratti fixee fuula agaalabee suuraa namaarraa fuudhee edaanuu halkanii guyyaa waan waraana bilisummaa Oromoorraa yaaddooniif kana hunda mudachaadhaa jiran. An dubbiin amma naa galte dura waan beekee. Edaa taayyee fuulli guyyarraa qaqaawa. Gurbaan silaa namni go'aan gorkate barguuda moo darkate xiqqoo diimachaadhaa deema wayyaawaadhaa fuulli isaa guutamaadhaa bareedaadhaa. Maaliif bareedinni afaan nama seena. Bareedinni faayinni afaan seena. Namni go'aan gorkatee makiinaan bubbee mana bareedaa gale silaa xiqqoo biftisaa jijjiiramtee wayyaawa. Taayyeen guyyarraa qaqaawaadhaa deema. Dooktar Abiyyiin fuulli isaa iitaweeti dhoohuudhaa deema. He's sick. His mental sangubbaadhaan fayyaan qabu. Edaa dhukkubni isaa waan biraatii miti. Dhukkubni Abiy Ahmad waraana bilisummaa Oromoodhaa waan itti jiran ni arkaa jechuun warri Oromoo baqate dhufeeti Abiyyitti hima. Hunoo jarri kan nu arihee nama hangana nurraa fixanii hogganoota keenya hunda ni qaqqalanii maarrees ni fixanii hunoo akka baqannee dhufne jedhe riippoortiin isaaniif galaa jechuudha. Waan nuti hin beekne hunda beeka. Edaanuu Dooktar Abiy wanni dheengadda fuulli bushaan bushee iitawee hanga boondaadhaa gahuuf edaanuu dhukkuba woboodhaa kanaatu seene. Dhukkuba koronaa woboodhaa kanaatu seenee keessaa gubaadhaa jira. Kanaan naa galeeti kanaan isinii muudhaa dhufe. Yaa olii galle. Wallahi. I'm so happy. Hedduun gammade. Dubbiin tun osooniin itti yaaduutiin waa'ee fuula Dooktar Abiy yaadaan ture. Maaltu akkatti fuula itiisee in his last speech haasoo yeroo dabre godhatti fuulli isaa boondaa dhaga. Gurbaa duraan fuulli qallu nagaati. Fuulli isaa boondaa ga'ee jira. Iji tun keessa kuttee iitotee jirti. Maal ta'e dhiiroo Abiy maal ta'e akkana ta'e namni akkamitti akka dafee jijjiirbeeti yaa'u ture. Edaanuu inni wanni intarneetiidhaa fi silkii wallaggaaf gadin dhiisu gujiif gadin dhiisu jee waywaatee itti cichuuf kana duraan yitu. Icciitii tanaatu bahee ummanni harkaadha. Icciitii tanaatu nu harkaa bahee ummata Oromoodhaa bira gahaa. Yooni waraana keenya kana ajjeesanii miilaan gubbaa dhaabbatan kana harkan wilii namni deebi'ee nuuf lolu waraanni onnee qabaatee achi dhaqee waraana bilisummaa Oromootiin lolu hin jiru. Kanaafuu hagamaayitti internet cufu qabnaadha edaanuu isaan rakkoon isaanii. Ayyoom naa galte manaa galte. Isin galte dubbiin tun isin galte. Isin galte ana idanaa galte. Ana idonno. Amma isin galte jin. Edaa wanni jara hirriiba dhoorke. Wanni internetiin bannu. Internet gadin dhiifnu. Nuti koronaa caalaa nuti shanis waan janiif. Edaanuu waan tahaa jiru kana quba qaban. Amma gaa kana booda. Naannoon Amaaraa kalee jechaa turte. Naannoon Amaaraa kalee bitcarrisuun izzii ሀገራችን ላይ እንጂ እኛ በጭራሽ ወደ ወለጋ አንሄድም ወደ ጉጂ አንሄድም። እኛ እነዛን ሰዎች ማየት አንፈልግም። እነማንን ወቦ የሚባሉትን ማየት አንፈልግም። ምን ሆናችሁ ሲገለ አከነቹ ቆርቺ ዲና አከቲ ሀዳ ኦባሴ ዲነሳ መታ ገደብሴ ሀሚሌሳ ጨብሴ akka dheessan godhaa jechuudha. Dubbii si galte akkana godhaa jechuudha. Si galee wanni aangawoota Abiy maraachee
TV irraa internet gubbaa wanni taayyee danda'aadha shanee nattuudha shanee maal nu godhe shanee ni na jedhaniif kana amma filiima kana jijjiiruudhaaf maal goote biltsiginnaan midhageeffadha jira keenya dubbii baddannoodhaati dubbii baddannootti TPLF dalayde Abiy Ahmad waan mallas godhe irra deebi'e ilma mallas diqaalaa mallas waan mallas godhe diraamaa mallas baddannoo irra dalagee baddannoo gandaqii achirra dalagee ammaan tana guji irra dalaguu barbaade maaliif guji irraa sodaa waan qabaniif guji keessatti nama ummanni jaalatu ajjeesanii nama ummanni kabaju ajjeesaniiti waraana bilisummaa Oromoodhaatu ajjeesee isaan tokkana isin godhee jee khalee suuraa sheer godhaadhaa oolan Oromoo waan kana duraan bartee bira kutte this happened in 1992 sigale arbaa guugurattee jira baddanoorrattee jira bakka hedduuttee TPLF dhayxee TV dhaa waraabdee olola gadhiiftee abaa kana godhee boodarra gooliin sun isni galte Abiy isni dalage diraamaa sanii akka dalaydan atuu amantee jirta diraamaa baddannoofa diraamaa Oromoorratti TPLF dalagaa jirtu qubarraa ciru qeensarraa guuru kana atuu amantee jirta ashabbaari nabbarin jette yaanni maashabbar zaaree iraasi ጀምረዋል አንተ ራሲ እያሸበርክ ነው ህዝቡን ዛሬ ወማ አባንኬ ወርስ ሌንጂስ አቦቲን TPLF ጎዳዳ ቱርቴ አራስ ድራማ ሰንፍዴ ሀዩ ኦሮሞዳ ቤኻ ኦሮሞዳ ጉጂ ኸይሰት ጄፍቴ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞቱ ጄስ ሸኔ ከነጎዴ ማር አከሚ ነምኒ ልቡ ነመረቲ ድራማ ደለገ how come you repeat what TPLF did in 1992 akamitti waan TPLF kuda sagaltamii lama baddannurratti Oromoo fixxee Oromoo qarre guurtee viidiyoo waraabdee Oromoodhaa tukkana isin godhe woboo tukkana isin godhetteen ati deebitee ammaasii hayyuu Oromoodhaa ajjeeftee woboo tukkana isin godhe Oromoon kanaan shawwadamoo bira kuttee jirti waan ati imma godhaa jirtu kana hunda TPLF gootee jirti jechuudha dubbii galte dabballoonni biltsiginnaadha honestly speaking hanga dabballoota TPLF bilchilan qabdan you are not matured hanga dabballoota TPLF bilchina hin qabdan dabballoonni TPLF yoo xiqqaattini fakkeessa isin garuu goggoyduudha nama dhiibdan waan hin fakkaan waan dachii fi samiidha deebitanii maasii ragaa ifirratti baatanii jechuudha dabballoonni biltsiginnaadha ifumaaf harka keessaniin afaan keessaniin ragaa ifirra baatan dabballoonni TPLF isinirra dandeettii qabu cimina qabu isin caalaa siyaasaa beeku isin caalaas waa hubannaa qabu warri isin leenjiseen baana warri Dr. Abiy faa leenjise so akasti hawannu yes an jechisun nafte an jechisun hizabarnaate jira wobon corona diinati corona virusi diinati hama wobon virusi diina hama corona virusi no mal magodeu virusi hama kadafu ittufaada diine ke nyaateeti irraant suuraa gadhiisa maasi waa wallaggaa fi guji keessatti gadhiisa olol kana garuu Oromoon akka dhageenya olol ammaan tana guji keessatti manguddicha ajjeesanii manguddoo ummanni jaalatu manguddoo ummanni kabaju ajjeesanii no waan kana namni for a second dhagee isin amanu jira amma Oromoo keessatti jira amma namni waan kana isin amanu I don't think so drama ifrit dalgina akkaan arkutti biltsiginnaan ol korteeti mukhaf jalatti ciqqaawaadhaa jirtan waan isin hin baafne waan hin fakkaanne ol baatanii namni mukhaf jalatti ciqqaawu wanni isin godhaa jirtan Oromoodha itti kijibnee Oromoo dogoggorsinaa jettaniiti ummata Oromoodha ifit dammaysaadhaa jirtan kun wallaalummaa keessanimaa yeroo gaarii qabaadhaa fayyaana ta'a nagaan tura